ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ኢቴ ወንድሜ ሁላችሁ akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii anis nagaa kooti sini jira qashtiiwwan koo baga sa'aatii kana geessanii baga baricha kana geessanii bara 2023 singee yaaddoota sanii muufaan rakkisaan keessanii muufaan bara 2022 afaan isinirra darbee karoora haaraa jireenya haaraa deemsa haaraa akka eegaltaniif waaqayyo karaa fi iddoo siniifaa kennu siniin jechuun jaaladha. Hannagaa koota bulettiin keessa karaa hundumatti gargaarame gargaarsa namaan qabu gargaarsa gooftaa malee jechuudha. Dhugaa kallattii arfanii nuni na eege kaawaa kibba bahaa lixaanii irree waaqayyo duwwaadhaan ogummaa kootiin yookiin qabeenya kootiin yookiin firaata kootiin miti gargaarsi koo baagalli koo gooftaa taanaani sa'aatii kana baricha kana argadhe jalloota gidduutti maqaan waaqayyo waaqa jiraataa eebbifamu. Warri gara chaanaalii watti dabalamtaan guddaa eebbifamaa. Bara dheeraa quufaa sinin jira baay'ee sin jaaladha sabbolummaa jechuudha baay'ee sin jaaladha kanuma irratti hundoofne kanuma wal bira hin qabamne jaalala bolummaa baay'ee sin jaaladha sinisuma akkasuma akka na jaalattan abdiin qabaachira lafa taa'uu na webbolootaan ko seenaa lafa taa'uu adha gudii sinitti odeessa kotta lafa taa'uu baay'ee nawwe lafa taa'uu mitiidhi yaa ilaa lafa taa'uu miti obboloottaan koo dhaabbachuu baay'ee nawwee mana kana keessatti girgiddaa matti hirkatanii dhaabbachuu sababii sabeettu firdii jallanatti kenname firdii rakkisaa jechuudha taa'uun hin danda'amu mana nama jiru kana keessatti baay'ee haala rakkisaa ture waaqayyo egaa bara 2020 gaafa mana kana dhufu chigiruu baadhee dhufe jechuudha ulfa chigirii jechuudha ulfa chigirii baadhee dhufe waraansan baadhee dhufe jibban baadhee dhufe hariyataman baadhee dhufe kana hundayyuu gooftaan waan godheef qaba siniin jedha achi waaqayyo immoo karaa hundumaa na gargaare hin qoramtu garuu humna keessan gararraatti hin qoramtan karaa ittiin achi keessaa baatan karaa siniin qopheessa akkuma jedhu dubbisa galee isaatti keessatti dhugaa karaa ittiin baanuuf waaqayyo ani saffisa guyyaallee kadhadheera gooftaa kana jechuudha karaa dhugaa karaa mala amantaallee erga kun darbee ture saffisa guyyaallee kadhadheen ture walan keessee dhufu yaa waaqayyo guyyaa kana saffisi jedhee kadhadhee akkasuma dhugaa kadhanni sun dhagaame jechuudha deebisaati maal waaqayyo dukkana kana keessa na baasin jedhe dukkana keessa jiru beezawiyaan ifeera waaqayyoonni kana gochuu jaalate kana hundumaan na gargaare ofii kootiif dukkana keessa taa'ee waan bu'aan buufne waan mootummaa waaqayyo nama dhaalchisne barbaadaaf jedhe dukkana keessa ta'a maal dukkana keessa na baasichaa ture ani egaa dukkana keessa jiru wallaalummaatu dukkana keessa akkas na qarachiisa malee jechuudha haa ta'uyyuu malee yaaddoo kosuun rakkinaa kosuun muluun muuxut jedhee baay'ee badee jechuudha dhugaa sinii jedha akka nama samaanaa namarra tarsaafatti baay'ee sokkee jechuudha baay'ee waliin jenne maqaa waaqayyo waaqa jiraata eebbifamu hirgiin koo madoofne hirgiin koo hin cabne yoon booyeyyuu yoon dhiphadheyyuu yoon habdii kutadheyyuu hin madoofne jechuudha irraa afee jiraadheera. Egaa sinis rakkina keessa jirtan keessatti dhiphina dhabuu argachuu maatii dhabuu fira dhabuun hiriyaa hobbiraa dhabuun abdii sinin kutachiisin sinin jechuu barbaadetani dhugaadha waaqayyo jajjabina sanaa kenne wanta abdii na kutachiisu wanta addunyaa kana irraa dhabsiisu dhabamee miti garuu hirree waaqayyo na gargaare gargaarsi waaqayyo na gargaare dukkana sana narraa bariisisee sinin jedha obboloottan koo gaafa mana kana keessa dhufu ba'uu wallaalee miti jechuudha ba'uu wallaalee miti karaatti nama ijoolleen ba'anii rakkatan kana wallaalee miti humna nan dhabe gooftaa kana gochuu jaalate anoo akka hirree agaroo akkasitti bu'an akka ati miidhamtu hin godhu ati maa baqattaadha ati maa baqattati danda'ii dhaabbadhu cimii dhaabbadhu dubbii sagalee isaa dhugaa siniin jira waaqayyotu dhabe achi keessa na dhaabe jechuudha ibidda boba'u keessa jechuudha ani beeku bicha ijoollee gana haaraa ijoollee afaan hin beekne gana biyyarraa dhufan kun akkamitti araboota Dubaayii faana jiraatani ba'an araboota kan akka araboota Dubaayii hin argine Saawudii hojjedheera Beerut hojjedheera kan akka araboota Dubaayii hin agarre jechuudha agarsiisoota kan maalummaan isaanii namaan galle kan jinniin keessa guute jechuudha gaafa mana kana fedhu walum jalaan itti cimaa dhufe jechuudha haaraa miti Uganda waytu mana kana ture nana dhufu jechuudha Uganditti natti mteetti boo'aa tanan dabarsee nama waaqayyo jaalatudha moo baay'ee jechuudha Uganditti waaqayyo gargaare dhugaa halkanii
amma alkaan sa'aatii 10 booda mana dhaqee bari'utti farfannaara turte jechuudha. Waaqayyo baay'ee ishee jaalata. Haalli ishiin keessa seente baay'ee rakkisaa ture. Ishii laalatanan yaa waaqa ishiin jedhan da'u waaqa hojjan yaa waaqa mucayyoo kana na gargaareen jedhe gaafa mana kana keessa seenu jechuudha. Haalichi baay'ee rakkisaa ture yeroo nuti dhufnu baay'ee danqaa ture namni hojii nama galchu koronaadha baay'ee ulfaata jechuudha. Achi dhufee gaafa mana kana galu mucittiin natti himte jechuudha information isaa natti himte mana kana. Mana kunis fooqidhaaf jalaa baay'ee gurdataa. Kushiinaa illee iddoo lama jira. Kushiinaa saalaa isa bakkeetu fi isa keessaatu jira. Maatiin nama ja'aadha. Haa ta'uyyuu malee egaa amalli isaanii baay'ee badaa ture jechuudha. Amalli isaanii niitiin hindiidha jechuudha. Namitti illee gartokkeshii zeega biraa taatan hin beeku. Nama biyya kanaati. Maatii isa biyya kana keessa jiru niitiin hindiidha galuu jechuudha. Achi gaafa nan dhufee mana kana keessa seenee jedhu wal jalaan bilbila gara ani amma kilaasiin kiyya kun bakkeedha jechuudha. Isa manarraa fagoodha. Kushiinaa walitti kan hojjetame fagoodha. Kilaasii kan keetii fuutee bilbila gara keenya gara mana sanaa qabattee dhufiini yoo uffatallee tokko ufte qabattee dhufi yoo uffatallee tokko ufte fiddee hin dhufiini waan akkasii jedhe namichi. Bilbili kee duraan harka fudhame ture jechuudha. Achi eesh jedheeni bilbila kanadha jechuudha. Achi eesh jedheeni bilbila kana ani immoo sagantaa dhageeffadhu nan qaba waan ta'eef bilbila kana dhossee jechuudha. Kiishiin kan mul'atu otoo hin taane akka kanatti keessa dhossee tanaan suuqee siistemii biraatiin baadhetanan eerfoonii as keessaan baasee shaarbiin uffadha waan ta'eef waaqayyotti kadhadhaa adeema jechuudha. Ganamaa galgalli kadhannaa ganamaa galgalli kadhannaa ganamaa galgalli kadhannaa eesh matoon jedhu haalli ulfaataa niitiin jechuudha. Amalli ishii ulfaata amalli ishii baalagee yoo gadi baatee maal gooti isuma ganama harkan keessa sa'aatii 6 yoo isaan dura kaa'atee jechuudha. Qursiin sa'aatii sana sidaatti sa'aatii sana dhumuu baate wayyoollesh si dhumate jechuudha. Sana hunda fooqii kilaasonni warri fooqii gadi ganama bariisan dhumaa jechuudha. Ittaanii fooqii gubbaarra tokkichi saatum sana dhumaa tokkichi maktaba kan jedhan kan maktabatti kaddaamaa eegan jechuudha. Maktaba kaameeraa hin beektu inni fi kutaaleen inni jala dhumaa tarkaadhuma bariisan halkan jechuudha. Qursiin aanatti tokko bichaa miti jechuudha. Qursiin ganama bariisana shaayina nata lama baraleet paankeekii kibzirgaagii gosti qursiidhaaf bolottan ko baazaarii fakkaata jechuudha. Kana muluudha. Kanneen ganaan akka amiti kasa jeetan ofii keeti daraddaruu baanna tokkittish keessa dhannaa taali ween haydasiin jedhu jechuudha. Warra waaqayyo karsiidhaaf uume dhugaa karsiidhaaf in qallabamani sangoota ta'uudhaaf malee maal tafe kana jechuudha. Tokkittish keessa nafu jechuudha barii ganamaa sana amma sumuluun iddootti saayiniin inda'uun xaawularra darbee iddoo isaaniin ta'uudha. Kana mulu maatii 50-60 kan nyaachuu danda'u maatii 6 akkas godha jechuudha. Otoo akkas godhu isa dardaree naffixa innaan akkas jedhee isa dardaree fixa sa'aatii 7 ta'a jechuudha. Laala sa'aatii 6 sana keessatti kilaas kutaaleen fooqii jalaa sunii fi kutaan gubbaarra tokkoo fi qursiin hojjetama jechuudha. Amma kun maayii sarartanyaan kan biraan jirtu anumata akkas godha jechuudha. Nan eegama namichi sammuusaa irribarraas paardii ta'e jechuudha. Namichi hirrafu kiniinis uumaa nyaata wanti inni nyaanne jiru hirrafu halkan tiktook irra bula jechuudha. Harki tokko kaameeraadha, harki tokko tiktokidha. Amma kun amma sa'aatiin kun meeqa? Amma borganaa barumsa jireenya tanaan dhufee jechuudha. Amma sa'aatii 12 daqiiqaa sa'aatii tokko ta'uudhaaf jechuudha. Amma otoon gubbaa ba'ee ganaan kan isatti hojii wal fengeeddaranne jechuudha. Amma tiktok irra ta'a. Sa'aatii 3 illee ol baate tiktok marra ta'a. Harki tokko kaameeraa jechuudha. Wanta irraafattee rafte otoo maabiraatiiwwan dhaamsi yoo tarii irraafattee rafte yoo balbala irraafattee rafte si dhumate jechuudha. Inni maaliif halkan isa eegaa bula isa fattashaa bula jechuudha. Hattuun biyya keessaan keessa jirtu obbolootaan kan isaan waraanu isaan keessa hin jiru alaamaan giraaqanii muluu kaameeraa jechuudha. Kilaasii koo hin jira asirratti sinitti agarsiisa wanni keessa dhufsanii jechuudha. Maqaasaa mukeefi keessa hawwaalan jechuudha. Mukeefi keessa hawwaalanii akkasitti kaddaamaa baay'ee mistira shiguuraa ba'anii waaqayyo kaddaamaa na dura turte sanii
Uganda sanin ashagame jechuudha kaameraan mana kanaa jechuudha. Mucayyoon baafadhee talan shaaworii galeetan jette kutaa shaaworii isa kanaadha. Irrimni isa kanaadha jechuudha. Alaga lama jira kalaas kana keessa gubbaa saamuu wanni jira jechuudha. Amma wanni jechuudha. Mukeefi isa keessa awwalee dhufeen jette shaaworii galee dhufeen jette islaamu waan qabdu ka kodheettidha waan ta'eef qobaashiti waan ta'eef mucayyoon asirratti ol baate uffata ishee uffatti looshinii midhaan dibatti arganii jechuudha. Si argina jedhaniin maaliidhaaf mukeefi hin dhaamsitu kilaasikeetii naan jedhatte mucayyoon. Hinde akkamitti na argu jedhatu man isatti wada bilbileet maaf hin dhaamsitu mukeefi kutaa keetii naan jedhatte. Mee mucayyoon kun akkamitti araftu mukeefi malee jechuudha. Si tokkicha qabsiifadhuuti yaanoo dhaamsiidhaan itti fakkaate. Achi asumaan arguun jedhan jette mucayyooni warri immoo afaan ingiliffaa hin danda'u miti ittuma hiiqeen dubbifadheette wanni kana qo'achira siniin ka viidiyoo gararraa jira ittuma hiiqeen dubbifadheette yeroo ilaalu balaw kaameeraa jette mucayyoon boodhas eenyuun dhabeette dhugaa waaqa ishii dura kaddaama meeqatu akkasitti qabame iddaan mana kana ijaaree waggaa 24 moo waan ta'e naan jedhe namichi jechuudha waggaa 24 muluu kalaala amantallee hangafti waggaa 20dha. Eshi waggaa 20 jennin inni waggaa 4 dura yoo ijaare dashii fuudhe waggaa 20 jennu waggaa 20 guutuu mistira kaddaama wanni keessas gara jechuudha bolootaan ko walitti sassaabame jechuudha. Baay'ee rakkisaadha biyyi Arabaa jechuudha. Of eeggannoo godha ana maalla godha barii ganamaa sana na eega jechuudha. Na eega saatiin itti ka'u na eega iddoon itti qulqulleessu hunda hilaala iddoon ani hanqise silaala. Inna isa bari'ee qurxisaan jedhe asxaduu jedhee na waamu jechuudha. Saali ta'aali naan jedha. Okay kanan dhaqaa. Intarneetiif liyoom killu beeku naan jedha. Eeni jedhani. Shuwaayida naan jedha. Okay ana naddifi jedhani. Shu sawwiyyaani. Ana naddifi irra deebiin naddifee. Wanneedha halkanii guyyaan eega sa'aatii 6 sanarratti daqiiqaa 15 yoo darbe qidaamee sanbata ta'e waan barbaade yoo ta'e yoo irra darbe lafatu dhodho'a jechuudha. Otuma akkas jedhu siqaayii kootoo naa laattu waaqayyo narraa bariisisee jechuudha. Biyya Dubaay kana bichaa miti rakkinni koo jechuudha. Biyya Saa'odii keessatti illee du'aaf jireenya keessaan galee jechuudha. Biyya Saa'odiitti beellisaa achitti immoo jechuudha mana nangalee sanatti daa'imti 5 irsaabniiti wal dabaddabaa hoolu jechuudha. Ishiin maal dabaddabdiiwti dabaddabamaa hoolti malee jechuudha. Waan manni dabaddabu fan hin beeku. Kanuma koottadhee walgalchee dabaddabu bichaan argaan ijoolleedhaan eegaa sidaatiidhaan hojjedhaan ture. Innaa sana nyaata qopheessu jira achi koottadheetu walgalchee dabaddaba jechuudha. Naaga shugguxiitti fudhataan naa kaan bakka siqaa isheedha laala. Achi innaa kan baay'ina irraa deemi jedhaan irraa hadeemii mahatee sana eegi jedheeti hojii deemaa jechuudha. Maal gootire? Manum teessee eegdi jechuudha. Achi madabaddabamti bakka yeroo ramadaana shorbaa dhugaasanii jira. Qalamii dibataan fakkaata mataa ishee irratti naqeet caccabsee haadha sharka ishee gadhiisa jechuudha. Innaatu samaanu piiksii dibatteet moojiitti yaa ilaala. Piiksii dibatteet moojiitti isheetti deemte jechuudha. Madabaddabamti bolsuun isaanii jechuudha. Achitti gubii keessa ture achi booda anatti jallatte jechuudha niitii sun jechuudha. Anatti jallatte gaddii koo jibbite ta'ee ani hin beeku dhugaa waaqaati. Natti jallatte waan nyaadhu dhabe jechuudha. Waan nyaadhu nan dhabee siqaayii koo nan argee beelli na dararee hojiidha barahaadha. Achi gaafa xiqqootu ture waggaa tokkoof jalama gaafan guutu anis sashina rakkiftu anis dudubbachuu jammare jechuudha. Bakka amma afaanis bareeraa obsas dhabeera waan ta'eef dubbachuu jammare. Indoo mutuun ani himatiin dadhanii machatti himachuun jammartu sunitti fakkaate gaafa iddoo sargii mina deemnu ijoollee qabii akkana jettee kaddaama hin laalini kaddaamatti hin dubbatini daa'ima qabinaa jette. Maalirraa fudhan kaddaamatti dubbatte yaadi? Na mistira shakka waan odeessu hundum kaddaamaatu madaamin keenya tokko kan mistira shidhagaa maalirraa fuudha si jammare achi akkasitti na dararti jechuudha. Na sargii deemtu na iddoo hunda deemtu qorra Saawudii keessa jirtanii beektu udduu isaa gadi hin taa'u bakka isaa hin deemini hin jiru. Achi otuma akkasitti na darartu guyyaa tokko akkasitti himatte namichatte jechuudha. Ijoollee gadhiifte sararatanyoota faana odeessiti jetteni. Inni zium jedhe namummaa sammuu alatti waaqayyoof galannaa ta'u natti dubbatu jechuudha. Ishii garuu naannessee goobachuudha. Achi amma sirriitti wal loluu jammare jechuudha. Ba'uu barbaadee birrii wayii nan qabaan ture farkaay.
Ana amma kanagaa waggaa tokkoof jalam maatii kooti silkiin hin bilbilamu. Naan bilbiltu. Biri 50 bite naa jettee biri 50 bite deeqa lama natti dubbadhe naarraa fuuti jechuudha dhumatee naan jetteeti. Achi garagaltee obboleettiidhaatti bilbilte. Asaduutti guuttate kaardii keessaa hin fidne kanaaf asii bilbileetiin namichi kaardii innatti kennu inna bitee fi amma itti fayyadamte itti kenna gaafa sana hanqifte kaardii sin guuttu gaafa sana hanqifte kaardii sin bitattu jechuudha ni ittiin baay'ee daraara namichi jalaqsaatiif kaardii birii dhibbaa bitee fidaaf yeroo itti bituuf qaba jechuudha. Kan kootiin bilbilatte obbolaashiiti jechuudha. Obbolaashii saganaa dhufan mana ishiin jirtu sana hin dhufanii baay'ee ishii dararaa achi aniif ishiin akkuma kan biraa walitti taa'anii amma jechuudha walolutti sirriitti jabeessinee naanii walii galan amma ana irratti walii galuu irratti immoo walitti deebi'anii ana silaayyuu qoonqoon ajjeesira achi amma kanagaa maatii kiyya imbaasii Itoophiyaatiin mucaa keenya barbaadamuu qabdi innas namuu iggaawweeraan deeme mucaa keenya barbaadamuu qabdi jedhanii imbaasii sana walakka wanni jecha jechuudha walitti mugutaa tolanii imbaasii suni nu bira deddeebitanii wanni jedhinaati kissii jammaraa gaafa kissii keessan xumurattanii achi gara biyya sanaatti ni dabarsine imbaasiidhaan mucayyoo namni fuudhe sunitti immoo kibsinaa dabalamuuti sin guyyaa guyyaa birrii 100 kaffalaati nama siniif falmuu fidaddaadhaan maatiidhaan jechuudha achi siistanii guyyaa guyyaadhaan birrii 100 kaffaltee waan sana hojjettu namicha rakkissiin jechuudha namichi Saawudii na fudhate sanarratti gaafa namichi Saawudiitti na fudhate sun gaawwiidha waan hundi jechuudha wanti kaffaltii raawwadhe hin jiru seera qabeessadha jechuudha. Achi bara 2013 jechuudha akkan isaanitti yeroo suni achi namicha gaafa kissiin ga'u jirti amala geeddarannaan baafnee hojii galchine jedhanii jechuudha. Mana sanatti immoo jarri lama wal bira dhufu walii galu sulkii hin bilbiliifina waliin jedhu madaamin lama walii galu dhooshiin namni biraa baay'ee dhokatte mana jiru sana hin dhufti jechuudha. Walitti nu naquudhaaf gorsuudhaaf hin dhufti saratanya abadan qaxarattee hin beektu awwal marra ana qaxarattee jechuudha. Akka carraa taate giiftiin anu faana buluu dadhabdee namicha kana carraa saratanyaaf dhibu akkan gaal mana shidee barbaaddeetti hojiin baay'ee isheetti ulfaata ofiitu hojjetti waan ta'eef ijoollee qabdee nyaata gibbiiwwan qulqulleessuun qashidha waan tunnumtu unkaan aniyyuu siqaayee koo argitan ishii wanni enna qophaa ishii immoo sana cala ishee lakkisa jechuudha jireenyi achi naa deebi'uu qabdeetti akkasii gorsite jechuudha. Inni immoo mana baay'eetti deebi'uun barbaadu xiqqanyaadhaanis achi bakka amma ishee kun hin jabaatte jechuudha isheen amma lammatan bira dhufe kun sirriitti gorfamtee waan ta'eef mana wala fooqee gubbaatti hangala jechuudha mana namni keessa du'e keessatti hangala mana warri isaanii keessa dhuman jechuudha uffata bichaa jira manicha keessaa namichi baay'ee na darara gaafa kaayee dhugaa sadii tarkaanfii irratti fudhadhee billaa fudhadhee obira kaayee jechuudha alkaan jechuudha gaafa duraa alkaan yeroo tokko mucii ijoollee isaanii maraatu daabiloositti keessa mucaan bahee bakkeetti bahee hin taphata oddoo guyyaa biyyoo haadha wal gibbiidhaan haala gara biraati jechuudha gibbii wayii garri biyyootti taphatanii jira biyyoo isaanii beektuti achi mucaa keessa dhaqee mucaa waggaa 5 jechuudha halkan obboleessa waamtee na rukuchiisuudhaaf jechuudha halkan manicha keessatti ani immoo barahaa keessa rafaa mukeefin jiru yeroo qorraa shuffaashni hin jiru achi keessa mana barahaa keessa simbiroota faana rafa jechuudha waaqayyo galanaa ta'u seenaan jijjiirama dhugaa waaqa dararamuu keessa rakkachuu keessanii fi ala nama akkasas ta'u kana namni rakkatte alagaa firriyyuu rakkatte kan beeku jiru warri faana dhaladhe jechuudha ani waan koolonni kiyyatti ni namatti gooftaa bichaatti ni jechuudha achitti siqaayee koo nan argaa gaafa kissiin jala dhaga'u fidanii silkiilatti kennu jechuudha jarri mana duraa sun achi niitiin afaan amaariffa dubbatti waan ta'eef afaan amaariffa dubbachuu hin beeku gaafa kissiin xumuramee ishiitu bilbilee malee siistarii kooti waliin agarree achi ji'a muraasa naaf ji'a ja'a waan ta'eef mana sana waggaa tokkoo fi ji'a lama hojjedhe mana sana ji'a ja'a hojjedhe mana sana waggaa tokko ji'a ja'a bichaan dhaafa jechuudha achi itti kana ja'an xumurattee gattamoo mana geeddaratta kan jedhan nagaafatanii duranii ana afaan hin beeku waan ta'eef nan callisee siistarii kootiin immoo immoo gidduu kana gaafa imbaasiin na bilbiluu hin dandeenye naan suusine isheedhee naani ka zimu jedhee kanumaan jirtiidhaan bakka maatii kootii deebisanii gidduudhaan birrii 10 na bilbiltee jechuudha. Birrii 10 bitee tanaan birrii 10 bitattee birrii 10 na bilbilchiiste jechuudha Itoophiyaatti. Sina ajaa'ibu ayi mastuule baay'ee rakkisaadha ganda rabaa na qolamuun garuu gaariidha nama biraatiif taada jechuudha. Dhugaan sin warra rakkina keessa baasuudhaaf gaafa rakkattanii argitanii nama beektu jechuudha. Achi
بالكل سنة إلو جرت تجرب بالبل ما تيجي ولا اللي بناتي سيستاني أما قرش أجي تجرب ديش ده تفشي تكارتي قلت الناس أسي بالبلتو جلان كاستونيتي أساسنا بلتك بالبلتو جلان كاستونيتي أكسرت فرات تسلكي سلام مسين باسط دي تجرا كنو لا لا تري أشيني تركا فلاني بالبلان جتشورا أما شوفانا ولا الجنيه ولا أساسيسني ما الوجارين ناني بقى جيت تجا كان في تديتناني galan jedhani seeri isaa immoo cimaadhaan beektu waan ta'eef Saawudiidha isin galchan birrii baay'ee si fuudhu waan ta'eef isin galchanii jiddii jasa fixadheetan deebi'an jedheenini walirraa gallee silkii kanaan booda bilbilli hin jiru kaa jetti jiraan sanaan booda silkiin hin jiru argitanii achi amma daraaraan hin da'uun itti baay'ate jechuudha kan duraa caala itti baay'ate kan duraa caala itti baay'ate achi ani ba'ee gaaf tokko suuqeedhaa bilbila dha'ee kute kan suuqi fuula ke jedhu rajulana kute achi ela seexani dhugaa waaqa jiraata karaatti simballeessitu obbolota ko ramadamte itti taanaani baay'ee rakkisaadha gooftaan shaayifatu malee jechuudha gaafa na dibee jedhu niitiin obboleessi namicha mana biraa keessa gibbii keenya bira gaddarbanii dimanishiti ennan su abaya bakka masi gargaraga suuqi qayyelu niitiin ala dhaabbatu nitti fakkaate Esa deemtannana suuqin deeman jedhanii isaan ergatanii of kutti deebiin maal ishii galchame ganama sana jechuudha. Jala rafanii turanii madaamiin koof ijoolleen namichi hojii deeman nana akkas godhe boo jechuudha. Achi wal deemtee silkiin bilbiltuu sinitti fakkaate. Wal deemtee saraatanyaan keessa suuqii deemaa jirtetti gaafsheen bilbiltuu fi mucaan dhiiraa hin jira hayawaan fiigee bahee jechuudha nana qabuudhaaf. Achi amma wanta kun shokoo kilaatoon jirre namichi suuqii namichi abbaa suuqii otoo hin taane kan suuqii isaa bukkeedha suuqii qabus turfi alatti ba'a. Tum jala latti bayet nis asin baatu suuqira na jala okay bukumatti godeta nan namchi yala gannan bayen gurba ditun daqa godana rasu gurba bira nan galagale amma namichatti bilbilani namichi dhufe jechuudha seexana dura mada jala kana lubbuki yaballeesu dhabeetani namichi abbaa suuqii otoo taa'u inni suuqii bukkeedha suni dhufe jechuudha na qabuudha otoo mashikokin ebelu qabin jenneeni maal hojii dhufte kan jedhu jechuudha akkama kanuma eega Saa'udiitti ala ba'uun kaddaamanii suuqii dhaquri baay'ee dhorkaadha na dhiba jechuudha achi inni na qabuudha yeroo jedhu lamaan jala nan darbee otoo hin bilbilatin jechuudha achi nan ba'ee ani sokkee suuqii biraa deemee suuqii achirraa fagaadhe jechuudha namicha ammas batte jechuudha daandii tokkorra deemna garuu daandii karaa biraa dhufee makiinaan na barbaada jira jechuudha ani karaa biraan deema nan arge jechuudha suuqii wayisee gabbiina keessa akkatti gadi hiixate jira jechuudha waaqayyoota akkasitti ija sanarraa qabe malee namichi suni jechuudha namichi kan kiyya otoo dhufee suuqii sanatti na qabee ta'e baay'ee rakkisaadha jechuudha baay'ee rakkisa waaqayyootu ija sanarraa garagalchee jechuudha achi an suuqitti seenee baasii kiyya ammas deebisee bilbilee lakki deebi'i manichatti ammas qaqqabnaati deebi'i manichattidhaan ani immoo abadan hin deebi'u jedhanii manichatti deebi'eera maali nan jedhaa silkiidhaan hin deebi'ee Alarka polisi nangale bridge asagali sanirraa qaba ji'a sadii hidhame jechuudha manadhaa ji'a sadii taa'ee achitti laastikii reebamu laastikii fu'aadha laastikii elektirikii fu'aan inni reebu jechuudha dhugaa fakkaate dubbachuun hin jiru shukokiin hin jiru nyaata feestaaletti nyaata bishaan fi shaayii ayilaandiitti dhudhaa argitanii waan inni nama qabsiisu maal beekna ji'a sadii guutuu akkas dararamee birisi ji'a sagalee sana sin qabdu na jedhanii isa darattis waaqayyo naaf falmee bira ji'a sagalee sana kanaaf fuudhe jechuudha sinin jedha rakkinni hin jira rakkinni amma nan jedhan rakkadheera dhugaa Saawudii keessatti beela Beerut keessatti illee beela jechuudha mana nan ture yaa hojiin iyyuu natti baay'achuu baate yoo jarri yoo waliin jiraachuu baatanii mana sana keessa wanti nyaatanii jiru mucaa goddanyaa kooti mucaa biyyuma tokko dhashinis hamboodha garuu mana ada namicha hojjetti ishitu midhaan biddeerachi dhosanii ijoollee lama ta'anii achi naa kennu jedha achi fuudhee nyaadhee marshi kanaa hojjedha jechuudha qidamee sanbata achan deema jechuudha achi hojjanna qidamee sanbata baadiyyaadha manni iddoo tokko waan ta'eef achitti hojjanna yeroo garanaas qidamee sanbata sana bira hoolla mana ada namichaati waan ta'eef manni mana walum keessaa garuu magaalaa yeroo deemne Beeruuti barumsa waan ijoolleen qaban achitti barsiisu kophaa kiyya deebi'a manas kana hojjechuudhaaf jechuudha isaan biraa fuudhanii nyaadha hin jiru nyaanne jechuudha achitti nyaata achitti daraa asitti immoo arrabaan dadhabe arrabas akka torbaan qabaa katti bocoqee nama baasu baattee deemtee mana kanaa jira siqaayee koo naalaattee jireenya koo natti dhadheessitee jechuudha yoo gadi baate eessa jirta gadi baayika dhaabbadhu kaameeraa fuuldura maaliif leesh diziimta leesh
كشي ما كشي ليش دزي ما لو كترمتي ليش كشي سيني لو سان كوني مو سان أكشك شوتي أشي باقي أنا كيف تجيجرا ما لي لفتها وحوسني نجرا وقال مقوت الآمين أنا برسي ملكي اللي نتبالا شيء تريجرا ما أنا هناك ساتجرا أما ديس كده دان نركبا يرجع وقادي أبى شفتها وهندن أو كملوني جرا نبي لفتي جرا كنافيو وريه الركديني واقعي سن الركسين وري الركتمو أبدي كتادينا سج على تدربود أبجتو وان قالو فلك سن درجرا مويچتو جرا برو سغاري كوليج غاري بلو يركني كوليج جرا يچولا مالفي كايو كيتي فيوركته راكون قم غرو كايو مالا يوركته مي اتمي انت بركه يچولا بركه وان كايو مالا بيابات يوركته ركته يچولا كارورا قباته كارورا سنف يومي امته غافا وان سنه بلغيس اتجمد يچولا يوم دا سلغراتيو ان يدون اتمدا يدو تغرافمتي وانا أما يفنان قبا وانسنا مننا جالالو تنغمد بقى خلاص وقال سننجل واقعي وام أجايبا نقل مسير مقاس ألفاتو سوري كستندوني بيرو كستندوني أستسكنو وقال درارا يجورا نمي تشافني تنانجي جورا يعني اللي يوجراتي مانا هنا كيسا دبيا بودا جرا جورا دبيا براتي هبدي فتاتينا قال نموني هبدي قاف فتاتنو وفجي سوديمو وبلي سوديمو لك امباريا وان تفين اما سر رابروت اوبسا يغدا وكرات باتن كرات وان انتو كوفي غوچ بربادنيمو وني دا كرا برباددا كرا سيراسي اوبر فورمات ارغتان كرا هيروت كسنس فورمات ارغتاني اكاز غورا غارو ودو ور ودو نغايرتاني اوغان سنجرا قرشي كسولت تقبادات واتو كورا وان ايجوتو كورا ولا بيجنا ما كان ددبن سوفرتا اوف ميت انت بيتنا ماري قولاف يفدامو داف مقا كداما مقا شقالات وامو داف متي كنافي وان بونسات لو جچو قبدچ واتي وام بسنجل بريك يما جل الران كان جو دائم دي كينيا غرو جولن كينيا باقي ساني من داساني فرچو يسوداتو جچو حالا برا كن يركا فرات مال دت منشي مال فت منشي باقي ساني سوداتو غفتن بري ساني چول سير كان بيجا دموس أنيو كان كفالن بقى سنين قفتن وجا أني سأوري كسرت مش أيوة وجا فرا سديت تسمين دام لينا بيكا فيلبين جتشول ما لك أسبوع أجول لك إني جرو أني بيكو جورا كايون كوالي لا نما غرغرا نك كوالي لا كان أبي بوجياتك كورام بولشي إيش بوجياتك كمسي على فستو إلى علمي سلافيت بوجياتك كورام أران بوجياتك سلافيت إنه مال الرافة مو كارشي كرا كيسي تسري إيجا دير كفراد كان أبي غاسني هين ميونا منين وبوليسي كه غرفة موكين بيكو وبوليتي كان بيك كسا غرفة موكين بيتو درارا موكين نمدي بيه عربا كيس جرات مرت كان صبي وفتان أن شفنا تدي وملا أندي مدابات تدي أندي كان بيله أندي كان غرفة مه أندي كان يبله كيس يرودا كان يريبا ده كانوا جيت تلفات دودي أبي تشكل بايجا كان أدوسنا كيس الأبتة حلا أرو كان أدوسنا كيس الأبتة ماكينة ريك كان الناس أول جاني فنوا مثلا الأبتة تزلجاج أو إربعة ميسا بونمال نمو مثلا ديك على سنة قهر افتح دبي الأبتة هنتيس ميا منا غير جور تيس مودة وني بود أما مثلا ملوك أفته أبدي وني ماله هنجراتين جوهم سالان هنجراتين كايو ماله جور ستة أفكوم بايدو لغاس نيجا نمو فايا كارول فتن أبديت إريافا أونلاين الرقابتني ورد فايا كارول فتن يرت أنا يوشي تو كارول راود مالي جورا وانا كذي نان كارول سكارول راود تسين مالي جور فانا أجندان أبد ده مالين دنا ما يوم كشوا كذا كاود أنا كسر تأين فكسر قوي كاسني بدي قراني نمني ميك أو كشي سني كناني ورد بول يرى هنجي جيرامتي أبولا يرانا كا أبولا يرامو يفهمنا غورا هنجي جيرامتي لغاس نيجا كدو مسات دومه سواكا دومه سجارة أرجعت تهاتي جراتي كارشي كسرت كوادا سني يوم مالي مستي كوي مال مثلا كان سينجر سينجالة نسي جوهم سمالي لا وانت سني سانر أبدي كيو تلو تو واق سجراتا كابدانو أو تو وان جراتا كابدانو سندونه سندول لونه تو كابدانو مالي فابدي كسر نمرة كواتني نمتي إجارة مو بربادو نمرة أبا cuma بربادو سنا كفانغا سنا نمرة واسورة cuma بربادو ما ف إدو أجتة فتاة كارورا متاكتين بافد إنّا يرو قالت نجي كيستو وري مات رديقافي قبدني ما شاء الله واقعي اسمه تعالى قاتت أود أسير وري دي أقصن قم نقروا لغاسن كارورا كيسانينو جد آتي قاشي كيسان إني ما فانيو نجارة من أقالاتي دولان درساتي
waan naannoo keessa jiru ilaala hojjedhatti sanaan booda hojii keessatti jira hojii kamiyyuu hin tuffatina biyya namaatti deddeebi'uun yoo hiyyummaa keetiin lafa kanarra amma rabbiin umurii keessi dheeresse yoo turte baay'ee gammachiisa baay'ee boonsaadha jechuudha garuu biyya namaa keessatti dhibamtee kolaalitti dhibamtee miila dhibamtee rifeensa kee aarsaa gootee jireenya kee hunda aarsaa gootee amma inni akka ta'u iskiriinota akkasuma godhe malee akka kanaan fakkaatu jechuudha akka amma asirra toleessaa jiru kana jechuudha waan baay'ee miidhameedha dhugaa waaqa fuula kootoo dhiqate guyyaa meeqa kan bulan beekaa mataa kiyya ta'u filatiin guyyaa meeqa kan bulan beekaa kun maal ibsaatiin hin jiru jechuudha kanaaf biyya kee keessaa immoo waan bakka jireenya keetiif ta'u bakka waan kaardii keeti waan ambaashaa tokko si bitu hojjette lafa kanarra bara si murame sanaa jette hin dhiphatiin dhugaasiidha dhiphina keessan eebeloo akkas ta'e kan feesbuuk kan yuutuubitti gadi guurame ani mana akkasii ijaarradhe akkas godhe jedhu hundi kazzaaba dhugaasiin hin jedhan soba maal isinitti fakkaata kan sadii lama ta'eeti kan deeggarsa garaa garaati walitti guree mana akkas ijaarradhe akkas godhee fidee mata sadii kus ani mana ni ijaarranne ani akkas hin taane namni karaa adda addaa deeggarsa kaati kan deeggarsa hin qabne garuu hin dhiphatiin maal si dhiphisa dhugaasiin jedha meeqatu nama hiriyaa shibira ga'uudhaaf asii kolaalitii dhabaara atis akka gahee keetti jiraadhu hiriyaan keessaa makiinaa bitteeffate makiinaa bituu hin qabdu ati Iriyaan keessa sababa waan biraa taate waan biraa taate nama laaltee gaafa dorgomtu gaafa namni sun kufuun kee waan hin oolleef of ta'ii deemi amantii keetti jabaadhu karoora mataa keetti qabaadhu bara kee fixiin biyya nama keessatti obbolootaan dhugaan isin jedha madaa keenya kan beeku rabbiin tokkicha bichaadha dararaa keenya kan beeku eenyu yakkina gaafa waan baay'ee goonuni rabbiin tokkicha isumaan uume tokkicha yakkina namallee yakkina isuma gadi siimne jechuudha baay'ee keenya waaqayyoollee ofirratti akka irraanfanne kabajallaa akka sadhoowwan hin beekna jechuudha garuu gargaarsa isaatiin biyya namaa keessa ta'arraa dhugaa ammanni sin gargaaru ofirratti yaadadha gargaarsa waaqayyoo jedhu ganama galgala galata galchaa fi warqee meetii sin hin gaafatu jechuudha gargaarsa waaqayyootiin malee baay'een keenya biyya namaa keessatti dhumne irraa ibsa akka hargoodhaan galla biyya jechuudha kanaaf jabaadhaa sin jedha waan hundinuu waan qaqqabuudhaan nama faana dhamaatanii gola keessataniittis nyaatamtanii habdii kutatanii yookiin maatii keessaniif hin taane yookiin mataa keessaniif hin taane baay'eetu maatii isaa qaanesse biyyaa bahee jechuudha namatti shariikee nama beekne jaalate oolanii irraa jechuudha bara kana kanaatiif abbaa walitti eemsisanii wal kasaarsaa jira kan mana hin qabne shimana qabdu fuudha mana irraa fudhachaa jira bara seerri jaalate keessa irra kanaaf karaa ragaa bileen kan jedhu tokko warra shufeerotaaf kan sirbame sana sinii sirbu laatanna እና rakkisaadha ragaa bileen kan jedhu sananna ragaa jedha bulootaan kun wanta raggee aannan iyyuu dhadhaa bahuudhaaf jechuudha guyyaa meeqa bulu laala guyyaa meeqa turu laala kanaaf ragaa yoo jette isa calutti baata aannan amma walitti qabee amma raafamee fi aannan guyyaa lama guyyaa sadii taa'ee yoo raafame garaagarummaa salaala ati isaa mun bultu bilchaattaa amma bultu waaqayyo jireenya kee wal sii qixxeessee deema waan ta'eef hin buddamin isiin jedha Balta kiyya kun hamma kana dheerataa lafa taa'u baay'ee hawweera dhugaa isiniin jedha lafa taa'ee hin beeku soofarra taa'ee hin beeku soofaa qulqulleessa malee jechuudha guyyaan jira ani soofa mataa kiyya guyyaatti bitadheerra taa'u hin jira abdiin kutateen warreen alaaltanii dhugaa isiniin jedha dararamuun nyaatamuuni ani alagaan yoo ta'u baate fira kootiin dararameera isiniin jedha na abdiin kutateen isiniin jedha baay'ee keessan immoo dhugaa subscribe godhaati baame maa sinirraa himni dhatu sinin jedha channel kana subscribe godhaati baa sinin jedha እና mani oddoo jigadhisutti video tokko sinin gadhiisaa chubaan sa'aatiin kiyya ganaadha waan ta'eef sa'aatiin guuttanne isaaf jecha video tokko nan gadhiisaa sinin immoo like godha warri dabalamne immoo dabalama warri YouTubein bananne immoo banadhaati koottaa sinin jedha wal gargaarra rakkoo hin qabu sinin jedha isumaanis immoo jireenya keessan namaafis sagalee ta'a waan tokko irratti hojjechuudhaaf isiniif ta'a isiniin jedha waan qabdan qabeenya qabdan albuuda qabdan ittiin beeksifachuudhaaf isin gargaara innaa namni televizyiniitti gargaara waan tokko beeksifachuudhaaf qarshii baay'ee kumaatama geessee investmentii godheetu sanaan booda wanti inni qabu beekamtiidhaaf irra oolaaf jechuudha garuu ati yoo yuutuubii baratte nama baay'ee sagalee ta'uu dandeessaa waan baay'ee bittee gurguruu dandeessa jechuudha yaa dadhabbisiin qaba anamma kopi istikai sadi waan ta'e narra jira jechuudha enga dadiif mana godhan narra kaasa eenii narra kaasa yeroo ta'e narra kaafne ta'e beeku kan go YouTube kun amma gubataadha jechuudha waa sadi narratti gaddifamee jira
tokko bira darbanii lammas akkasuma godhe sadaffaa keesseera waan ta'e deebisee narraa kaasanii nu ta'e narraan kaafne ta'een beeku haa ta'uyyuu malee rakkoon qabu sagalee kun asii sinii dabarsa siniin jedha faayidaa biraa irraa hin qabu dhimma ishiiti yoo banamtes yoo gubattes dantaa ishii qaba siitiin kun kana hojjechuu ishii immoo beeku sin ajaa'iba kino hojjechuu wallaalee kun akkana godhee lafa kan bilbila tokko jechuudha gilgilee ofii cii jechuudha kun lammaffaadha jechuudha inni namatti waraabaa jiru inshallah እና kan gaarii isin jedha kan masaatiin halkanidha banu isin gadhiisa viidiyoo kana immoo dhugaan isin jedha laayik gochuudhaan na jajjabeessaa siris mokoo tabanadha maatii walii taana inna akkasa isin jedha abdiin kutatiin haala jirtan keessatti hin darba waan ijaariin argines hin murteessin fagoo teessanii waan baay'ee shawwadamtu jechuudha akkana keessa isin jiranii qashtiin keessanii akkuma isin jedhee ammanii hojii gadhiisutti jechuudha amma go out naan jedhanitti video masni wala wajira amma bawudaf guyata muraasa naafi amma sitti video jaatama na waraaba etan qophaa jira maalifi sa'aati tokko illee yoo naada balee jechuudha sa'aatiin qabu akkasa sinin jedha bolootan koyi na gargaara garama tokkotti dabalama addoyes naataas ni jira yoo irsa argame dhageessanii warra shamarranii bye bye isin jaaladha nagaan koo bakka jirtanitti siniif haa baay'atu hunduma keessanii turtii gaarii qabaadha ciao